Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii keenyaa bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'aa barnoota tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Barnoonni keenya har'aa barnoota afaan Oromooti. Egaa chaanaalii keenya like, subscribe akkasumas share gochuudhaan nu cinaa dhaabbachuu keessan hin dhiisinaa jecha amma kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna. Qabiyyeen barnoota keenya har'aa inni jalqabaa qubee afaan Oromoo, lammaffaa irratti qubee dachaa, sadaffaa irratti qubee dubbachiiftuu fi dhuma irratti qubee dubbifamaa ilaalla. Amma kallattumaan gara barnoota keenyaatti haa seennu. Qubee afaan Oromoo. Qubeeleen afaan Oromoo warra armaan gadiiti. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Barattoota kanatti aansuudhaan qubee dachaa afaan Oromoo keessa jiran laalla. Qubeeleen dachaa afaan Oromoo keessa jiran Cha, Dha, Nya, Pha, Sha, Tsa, Ja yogguu ta'an qubeeleen dachaa afaan Oromoo qubee dubbifamaa lama walitti fiduudhaan kan ijaaramanidha. Kanatti aansuudhaan qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo keessa jiran ilaalla. Qubeeleen dubbachiiftuu afaan Oromoo keessa jiran 5dha. Isaanis A, E, I, O, U. Barattoota dhumarratti qubeelee dubbifamaa afaan Oromoo keessa jiran ilaalla. Qubeeleen dubbifamaa afaan Oromoo keessa jiran isaan armaan gadiiti. Ba, Ca, Cha, Da, Dha, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Nya, Pha, Pha, Qa, Ra, Sa, Sha, Tha, Tsa, Va, Wa, Ta,
yaa, zaa, zha. Egaa barattoota barnoonni keenya har'aa kanumaan goolaba. Yeroo biraa barnoota wal fakkaataatiin amma walitti deemnutti fayyaa nu turaa. Galatoomaa.